Manni barumsaa maqaa jaalladhii gammadaatiin moggaafame kan godina Arsii aanaa Zuwaayii Dugdaa magaalaa Ogolchootti argamu. Manni barumsaa jaalladhii gammadaa sadarkaa lammaffaa biltsiginnaadhaan balballi isaatii fi akkasuma taappeellaan jaalladhii gammadaa balbala mana barnootaa irra jiru caccabuu fi akkasuma itti qaatafarii dhibee koronaa irraa dandamachuu isinitti himna. Nagaas hin dagannee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo EJM irraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu guyyaa kanaa kan isinitti himu Antolchaa Huseenii oduu kennaa amma akkatti aanutti isin biraan geenna. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni karaa YouTube channel keenyaatiin hordoftan YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha warri karaa fuula Facebook keenyaatiin hordoftan immoo page Facebook keenya like follow godhadhaa jecha yoo page Facebook keenya like follow godhatanii YouTube channel keenya subscribe godhatan battaluma odeeffannoowwan garagaraa nu biraa gadi dhiifamanitti isin biraa dhufan waan ta'eef hundi keessanuu miseensa maatii keenyaa ta'a jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Godina Arsii aanaa Zuwaayii Dugdaa magaalaa Ogolchootti wanta qaanessaatu dalagame. Jeneraal Nadhii Gammadaa marsaa lammataatiif ajjeefame. Jaalladhii Gammadaa yeroo jalqabaa wayyaaneen kan dhabamsiifte yoo ta'u ammallee deebistee biltsiginnaan lammata Jaalladhii Gammadaa dhabamsiifte jedhan jiraattonni aanaa Zuwaayii Dugdaa magaalaa Ogolchoo irraa odeeffannoo kana nuuf kennan. Jaalladhii Gammadaa qabsaa'aa gameessaa goota onneen sibiilaa kan qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti shoora ol aanaa taphatee fi hoggansa qaroo guutaa fi goota onnee hundaan saba isaatiif qabsaa'u ture. Jaalladhii Gammadaa dargaggoota har'aatiif nama fakkeenya ta'edha. Jaalladhii Gammadaa qabsaa'aa ummata Oromootiif lubbuu isaa hin qusanne kan hanga gaafa harka diinaatti kufuutti osoo waadaa Oromoo hin ganin dantaa dhuunfaatiif osoo hin sharafin anatu sii beeka anatu sii murteessa jedhee osoo qabsoo Oromoo hin jijallisin goota dantaa Oromoo qofa kabachiisuudhaaf qabsaa'aa turedha. Jaalladhii Gammadaa erga as buuteen isaa dhabame waggoota gara 20 lakkoofseet jira. Jaalladhii Gammadaa goota gameessa kana ummati Oromoo bahaa dhihaa kaabaa kibbaa isa barbaaddachuudhaaf wanti inni hin godhin hin jiru. Jaalladhii Gammadaa garuu hanga fedhe sabni isaa isa barbaadatus hanga ammaatti argamuu hin dandeenye. Jaalladhii Gammadaa akka mul'atuuf bakka shakkiin jiru hundatti to'annaa fi akkasuma qorannaan godhamee barbaadamus argamuu hin dandeenye. Odeeffannoon Jaalladhii Gammadaa godina Baalee keessatti awwaalame jedhus waan san hordofuudhaan qorannoon waan saniis gaggeeffame. Qorannoon erga gaggeeffame namni sun Jaalladhii Gammadaa akka hin tahinis barameeti jira. Jaalladhii Gammadaa yeroo ammaa kanatti hin jiraan jira jedhee sabni isa hin beeku du'e jedhee sabni hin sabbarre. Jaalladhii Gammadaa dubbiin isaa Oromootti madaa guddaa taateeti jirti. Oromoon qabsaa'ota akka Jaalladhii Gammadaa fa'aaf kabaja guddaa qaba. Kanumaaf manneen barnootaa mana barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu Waaqoo guutuu akkasuma manneen barnootaa Baaroo Tumsaa fa'aa bakkoota garagaraatti ijaaramuun isaa ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan Jaalladhii Gammadaa bakka inni itti dhalate godina Arsii aanaa Zuwaayii Dugdaa magaalaa Ogolchootti Firaafiixan isaa warri magaalaa Ogolchoo mana barnootaa duraan maqaa biraatiin moggaafame askaluu kana maqaa Jaalladhii Gammadaatitti jijjiiruun isaanii ni yaadatama. Manni kun erga mana barumsaa Jaalladhii Gammadaatti jijjiirame hawaasni hedduu itti gammaduudhaan namni hedduun kan itti barataa turedha. Garuu biltsiginnaan sirna Minilik ijaaruudhaaf sirna Minilik deebisuudhaaf ganama galgala hojjettu mana barnoota Jaalladhii Gammadaa kana taappeellaa isaa irraa caccabsuudhaan akkasuma wantoota garagaraa irraa kukkutanii suuraa Jaalladhii Gammadaa huraa mana barnootaa dura dhaabbatus kuffisuu isaanii maddeen keenyaa godina Arsii aanaa Zuwaayii Dugdaa magaalaa Ogolchoo irraa EJM'if yaada isaanii erganiit jiru.
mootummaan biltsiginnaa afaaniin anatu oromoof qabsaa anatu oromoof hojjedha jedha garuu hojiin isaa guutuun hojii diinaa fi diinaa oliiti. Mootummoonni darbanuu akka mootummaan amma maqaa oromootiin of waamu kun oromoo tuffatee oromoo hin tuffanne kallattiidhaan oromoo irratti bobba'ee oromoo lafarraa duguge malee afaaniin waan gaarii itti haasa'an gochaan faallaa fedhii oromoo hin tarkaanfanne. Kinooti Dr. Abiy Ahmed isaa fi caasan isaa federaalaa hanga gandaatti jiru deemee sadarkaa mana barumsaa Jaalnadhii Gammadaa caccabsuutti Tappella Jaalnadhii Gammadaa cicciruutti deemaniiti jiru. Uummanni Oromoo gabrummaa amma deebitee isa qabatte kana irra yeroo maahitiif ofirraa kuffisuu qaba. Kanumaan wal qabatee sochii naannoo aanaa Zuwaay dugdaa magaalaa Ogolchootti taheen obboleessi hayyuduree paartii biyyoolessaa Oromiyaa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu kan maqaan isaa Huseen Galchuu Hamdaa jedhamu mootummaan waan barbaadaa jiruuf gara bosonaatti baqachuu isa wajjinis qeerroon hedduu jiraachuu maddeen kennaa nutti himaniiti jiru. Obboleessi Jeneraal Kamaal Galchuu yeroo ammaa kana mootummaan akka malee barbaadaa kan jiru yoo ta'u yeroodhaaf gara bosonaatti baqatee akka jiru mootummaan abbaa irree obboleessi Jeneraal Kamaal Galchuu dabalatee qeerroowwan aanaa Zuwaay dugdaa hedduu isaanii magaalaa keessaa ari'uudhaan qabuudhaaf barbaadaa jiraachuu maddeen keenya kun nutti himaniiti jiru. Maddeen keenya kun akka jiranitti qeerroowwan kunniin waa tokko balleessanii osoo hin tahin sabboonummaa fi oromummaa waan qaban qofaaf oromummaa fi sabboonummaan isaanii yakka tahee mootummaan isaan hidhuudhaaf isaan barbaadas jedhaniiti jiru. Mootummaa abbaa irree sirna miilikii fi sirna Hayila Sillaasee deebisee ijaaruu barbaadu kana kan hooggantoota Oromoo hidhee uummata keenya darraa jiru kana akka laayyootti ilaaluun hin taatu qabsoo hadhaawaa gaggeessuudhaan ofirraa kuffisuu qabna jedhaniiti jiru qeerroo fi qarreen Oromiyaa aanaa Zuwaay dugdaa irraa. Daawwattoota fi hordoftoota keenya gochi biltsiginnaa guyyaarraa gara guyyaatti hammaataati jira. Odeeffannoon gama kanaan qabnus kanuma manni barnootaa Jaalnadhii Gammadaa kan hulaa fi taappeellaan isaa biltsiginnaan irraa ciccirte maal irraa akka gahe faana buune kan isinitti himnu ta'a. Oduu kennaa gama biraatiin weellisaan jaalatamaa fi kabajamaan weellisaan Oromoo weellisaan aartist Ittiqaa Tafarii koronaa vaayirasii irraa damdamachuu maddeen biyya keessaa bahan agarsiisaa jiru. Koronaa vaayirasiin qabamee galma barkumeetti wal'aansarra kan ture weellisaa Ittiqaa Tafarii dandamachuun beekame. Waraqaan ragaa giddugala wal'aansa COVID-19 irraa wal'aansa hordofaa turuun bilisa ta'uu isaa ibsu miidiyaalee hawaasummaarraa naanna'aati jira. Ittiqaa Tafarii torbaan darbe keessa dhibee koronaatiin akka qabame galma barkumee keessattis akka yaalamaa ture. Osoo inni galma barkumee keessa jiru meeshaan qarqabuu dhoksaadhaan gara galmaatti osoo seensifamaa jiru kan argame sana booda warri galma san keessatti nama yaalu ati aartistii beekamaadha ati uummata Oromootiif qaaliidha asitti yoo rakkoon sirra gahe bor sammuun keenya nun buqatu kanaaf gara manaatti deebi'i mana taa'itii achitti uf wal'aanii nullee waan hundaan si bira dhaabbanna si hordofna jedhaniini Ittiqaa Tafarii gara mana isaaniitti akka gaggeessan isin himuun kennaa ni yaadatama. Ittiqaa Tafarii akkuma jedhame mana isaatiitti ofii isaatiin uf gargaaraa erga ture amma COVID-19 irraa walaba ta'uu ragaan ministeera fayyaa irraa isaaf kenname ni mul'isa. Weellisaan Ittiqaa Tafarii akka fayyuuf ummanni Oromoo bal'aan du'aa'iidhaan kadhannaa waaqaatiin sagada garagaraatiin bira dhaabbattan guddaa galatoomaa jaalatamaa fi kabajamaan aartist Ittiqaa Tafarii yeroo ammaa kana guutumaan guututti koronaa vaayirasiin irraa dandamachuu danda'eeti jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabadhee isiniif dhiyaadhee kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraa deebi'ee hanga wal agarrutti turtii gaarii isiniif haa taatu jetta daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo ammas irra deebiidhaan warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhatin akkasuma warri page Facebook keenyaa like follow hin godhatin tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jechaa page Facebook keenyaa like follow godhadhaa jechaa
oduun kennam kanumaan gulama oduu biraatiin yeroo biraa deebinee hanga wal agarrutti turtiin turtii haa taatu injifannoon kan uummata Oromootiin Oromiyaan ni walaboomti.